may have cost the interviewee his life and the Prime Minister whose reputation has suffered along with the country. Weellisaan Itoophiyaa kadhalootaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee keessatti jeefame. Al Jazeera weellisaaf barreessaan muuziqaa hawalabummaa sirbuun beekamu Itoophiyaa galaafatame. BBC World News weellisaaf aktiivistiin Oromoo Hacaaluu Hundeessaa rasaasaan rukutame lubbuu dhaabe. The New York Times weellisa gameessaa taansa Itoophiyaan jeequmsaan raafamtee jirti. Deutsche Welle wareegam weellisa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa taansa namoota hedduun jeefaman. BBC Africa wareegam weellisa Oromoo taansa Itoophiyaan intarneetti cuftee jirti. Namoota hedduulleen akka jeefamuun oolle shakkaama. The Washington Post Itoophiyaan miidiyaalee cufuun hooggantoota siyaasaatiif gaazexeessitoota dabalatee nama hedduudha goorti. African News gareen riphee lola Oromiyaa du'a Hacaaluu keessa harka hin qabu jechuun wakkaate. Raadiyoon sagalee Ameerikaa yookaan VOA ijjeefamuu muuziqaa Hacaaluu Hundeessaa taansa Itoophiyaan uummata nagaa tumachuu jirti. Human Rights Watch ijjeecha artisti Oromoo kanarra qorannoo walabaaf bilisa godhamu qabdi. Amnesty International ijjeecha weellisa beekamaa taansa Itoophiyaan gaazexeessitoota dabaanna jala hiiti cufu gadnaaf lakkisuu qabdi. Jaarmiyaa mirga gaazexeessitootaatiif falmu Committee to Protect Journalists dabalatee miidiyaalee addunyaa gugurdoof gareen mirga namooma hunda kan jechuun waan Itoophiyaa dubbataan. Waxabajjii 29 barkum 2020 galgal keessa naannoo sa'aatii 3 oduun akkan jette dhaga'amte. The victim was a popular musician, an Oromo named Hacaaluu Hundeessaa. Itoophiyaan ilma Oromoo Hacaaluu Hundeessaa boonsaa lalfatte nyaate. Waxabajjii 22 barkum 2020 jechuun waggaa tokkoon dur weellisaaf qabsaa'aan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa OMN irra dhiyaate gaaffiif deebii tolchuuf beellamii qaba. Odeeffannoon Hacaaluu miidiyaa irra dhiyaachuuf jettuun jimaatti himamte OMN wiixata galgala nu eega jennaan Oromoon obsa dhabuun namoota baay'eef guyyaan dheerate mul'aati. Wiixatilleen gaay Facebook live qofa irra gaaffiif deebiin kun namoota 25 dhiyaataniin daawwata. Dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa ta'an. Hacaaluulleen dhugaa seenaa fi Oromoo adu tokkodhaan hir'isiin tokkollee ittiin dabalin immoo riikoordiin daawwattoota haaraan OMN irra galmaa'e. Interview Hacaaluu kanaan booda Oromoon guutuu addunyaa jirtuun gammade baay'ee yoo dhiicheessu. Gareen haasawaa Hacaaluu Hundeessaa ittiin toliin keessuma kanneen qeeqinni Minilik irra dhiyeessee muufatan miidiyaalee hawaasaa fi idilee irra yaa'uun bu'anii boochisuu eeggalan. Warri kun Hacaaluun akka ijjeefame fallabsoon waamicha bal'aa karaa Feesbuukiitiif yuutuubiitiin tamsaasan. Torbe tokkoon booda waxabajjii 29 ilmi Oromoo qaalii rasaasaan magaalaa Finfinnee keessa wareegame. Ganam bariisa maatiif lammiilee reef qaalii kana gaggeessuuf ba'an dabalatee namooti 200 caalan jimlaan guutuu Oromiyaa irratti jeefaman. Guyyum kanayyoonni Oromoo Jawaar Mahammadii fi Baqqalee Garbaa dabalatee kumaatamaan manidhaa guuraman. Waajjirri muummee OMN immoo saamame. Gaazexeessitooti miidicha hedduulleen hidhamuun kaan immoo biyya ba'uuf dirqaman. Kun cuftinuu kata'e gaafa waxabajjii 29 guyyaa Oromoon jimlaan itti waraanamee barbaraan dhiiga jiraatu. Haasabii guddaan gaafa Afrikaa haqal misadhabu qofa son taane dhiibba mirga namooma jaarra 21ffaa keessa ta'uuf yaadamna arguuf itti dirqame. Hadabaaf cubbuun yakkaaf galjabeenyi biyyi Itoophiyaa jedhamtu keessatti dhiibee miil baasuun deemu eegaale. Waxabajjii 29 guyyaa Hacaaluu Hundeessaa boonsaa. So many promise for me, nothing got delivered. We lost very bright soul like Barri Itoophiyaa 2013 bara taateewwan suukanneessoon seenaa keessatti yaadataman garaagaraa itti galmaa'an ture. Walwaraansi ajjeechaan gara jabina hanga duguuggaa sanyiitti gahe qaala'insa jireenyaa hamaa fi beelli biyyatti mudataa jiran taateewwan jajjaboo uummatatti gidiraa hammeessanidha. Bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti bara biyyattiin sarbamiinsa mirga namoomaa hamaa itti keessummeessite. Bara hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaan biyyoota addunyaa biroo waliin qabdu kufaatii cimaa keessa itti seenedha jedha gabaasni Guyyoo Waariyoo qindeesse. Akken lakkoofsa warra Itoophiyaa bari 2013 xumuramuuf sa'aatii muraasa qofattaaf bari kun baroota addunyaa dhibirra lakkoofsa 8 duubatti fuuncee goora. Itoophiyaan kalaandar jechuun of yaama. Kalaandar Itoophiyaa jechuun sa'aatii addunyaaf 2021 Itoophiyaatti immoo 2014 seenuu jira. Bari dullachi gaggeeffamuuf darsi guurrate balbala dhaabbata hunduuba Oromiyaatiif akka Itoophiyaalleetti
taatiwwan gurguddoo gargara qaxxaamuroon hedduu du'aan gaggeessa biyyatti gaaga'uun diinagdee galaafate waraanaan marfame takkaaru jira. Beelaaf makaraa ajjeecha gara jabeenyaatiif dhiibba mirga namoomaa filannoo hiyyibaatiif heeruun finciltoota hasaara diinagdeetiif qaala'insi jireenyaa kuffaatii dippiloomaasiitiif dirmamuu waraana dabalatee waan hedduu baachuun adoo xurii ofirran dhiqin ammaqaan kiyyam 2014 jedhuuf yaamuuf cohorratti argama. Barri 2013 kun seenaji tokkoon booda dhiirti lama biyya Hammadiif Dabratsiyoon Gabra Mikaal waraan wal luqqifachuun dhaadatanii araaroo jechaa dhaqanii dadhabaan. Kaabi Itoophiyaallee waggoottan 20 booda waraana deebi'e. Lafaaf samii lagaaf gaarreen gidduu meeshaa barri tolchuuf walitti guurrachuun reeffi ilmaan nama lafa geesse. A bloody jacket, some rope used to tie the victims, shoes worn by a Sunday schoolboy. The haunting remnants of a brutal massacre in a village in northern Ethiopia's Tigray region. Kumaatami nyaatamaan miiliyooni buqqa'uun diinagdeen butuutte dippiloomaasiin biyyattiilleen huqqaatti. Paarlama biyyattii yaammachuun gara TPLF shan shoror keessa jedhee madharkanaa baasa jedhe badhaafamaa noobelii nageenya duraatiif shakkamaa murtii akka idil addunyaa Abiy Ahmad Aliseer haaroo midhaaffachuun taarga du'ata shan jettullee maxxansuun Oromoo weeraare. Dargaggoonni immoo kumaatamaan guuramuun manidhaa qubsiifamaan. Baay'een isaaniilleen halkanidhaa baafamu yoo rashanamaan hacarraan lubbuu olchitti dheetanii bosona seenuun miseensi loltu waraan bilisummaa Oromootii jedhaan. Haalum kanaan duu waraanni bakka cufa jabaateetti fofoon waggoottan sadeen darban dacheen Oromiyaa dhiigaan laaqamtee jireenyu mataalleen qisaasay. Dargaggeessi gan 17 fuuluu mata duratti addabaabaa irra rashanamuun ijjeefame. Ekeraan Minilik waggoo 150 booda Oromiyaa keessa miila baasuun Itoophiyaan dullattiin faarfamti. Murni biyyi bulcha kapiipi ofiin jedhu waan hidhidhe warri jeesse fidnaaf filannoo godhaati. Filannoo moorannoon sila gaafii ta'uu maalti. Ulaagaalee filannoo laf kaamsadeen keessa tokkollee waan hin gunneef jechuudha. Namni kaardi fudhatu guutuu Oromiyaa keessa dhaabame. Abbaa of kaafaa'uun hin barbaannu jette deetti. Naannolee Itoophiyaa keessa uummata miiliyoon 60 tokko farqa jirtu Oromiyaa PP biltsiginnaaf badhaadhinni dorgomii dhiyaatan. Dhibba keessa 90 galmeessuun mootummaan keessa nuuf fudhadhaa jeetti. Addunyaan beekamti dhoowwaatti. Gamtaan Awurooppaan tajabuu jedhe. Ameerikaan filannoon tun sob jennaan hiriiritti baasanii Baayiden abaaruun DC'lle sossodaachisan. Gim Ameerikaan arcumme luqqifaati. That has to stop. We also need full accountability. We need to get an independent investigation. Doolar dhowwachuun qoqqobbii viizaatiin dhabanaafti. Itoophiyaa diinagdeen biyya nyaatti. Jireenyi uummata immoo qiyaama ta'uun itti foofti. TPLF waraani bilisummaa Oromoo walitti michoome. Dhumji dabre kan kee waraanni bilisummaa Oromoo horgodaati. Hooggantoota haarawallee filadhee jedhe. Kumsa dirriba lammeessaa jechuun jaalmarroon abba gadaa ta'e. Ittaanaan golli cidheenge bonayya duraanii hawaraan kibbasatti hoogganaa jedhamaa gammachuu abbooyyee immoo abba gada lammeessoo yookaan ittaana saatii jedha. Torbe lamaan booda marroon Associate Press irra dhiyaachuun akkan jedhe. Ammaaf furmaati jiru mootummaa kana afaan inni dubbachuu barbaadu qob dubbachuun angorra qilee kaa'u. Kan irratti TPLF waliin hojjannaa jedhe. Kaadireen mootummaa bootte boochisuun shaneef TPLF abaarte dadhaban. Ilmaan Oromoo maqaa shane jedhuun ijjeeftullee jabeessiteetti foofti. Leenjiin gaachan sirna jedhamtulleen Oromiyaa kutaa akka dhaga'amtu. Hundu gardirree waraanaatti miidiyaan biyyattiilleen dhaadheessuutti foofti. በጣም ጥሩ አካናላት lolli Itoophiyaa jabaateetti fufee jira. Woboof TPLF mootummaa hadhuu jiru. Diinagdeen kooba. Jireenyi uummata yaayyuu barbadaa'e. Mootummaan gaafa Afrikaayyuu ijaaruuf dhaadaata. Itoophiyaan immoo qaari'uu jirti. Barri 2013 naga dhaamachuuf balbalarra dhaabba. Cost the interviewee his life and the Prime Minister whose reputation has suffered along with the country. Weellisaan Itoophiyaa kadhalootaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa magaala Finfinnee keessatti jeefame. Al Jazeera weellisaaf barreessaan muuziqaa hawalabummaa sirbuun beekamu Itoophiyaa galaafatame. BBC World News weellisaaf aktiivistiin Oromoo Hacaaluu Hundeessaa rasaasaan rukutame lubbuu dhaabe. The New York Times weellisa gameessaa taansa Itoophiyaan jeequmsaan raafamte jirti. Deutsche Welle waree
wareegam weellisa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa taansee namoota hedduun ijjeefaman. BBC Afrikaa wareegam weellisa Oromoo taansee Itoophiyaan intarneetti cuftee jirti. Namoota hedduulleen akka ijjeefamu noolle shakkaama. The Washington Post Itoophiyaan miidiyaalee cufuun hooggantoota siyaasaatiif gaazexeessitoota dabalatanii hedduudha goorti. African News gareen riphee lola Oromiyaa du Hacaaluu keessa harka hin qabu jechuun wakkaate. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa yookaan VOA ijjeefamuu muuziqaa Hacaaluu Hundeessaa taansee Itoophiyaan uummata nagaa tumachuu jirti. Human Rights Watch ijjeecha artist Oromoo kanarra qorannoo walabaaf bilisa godhamu qabdi. Amnesty International ijjeecha weellisa beekamaa taansee Itoophiyaan gaazexeessitoota dabaanna jala hiiti cufu gadinaaf lakkisu qabdi. Jaarmiyaa mirga gaazexeessitootaatiif falmu Committee to Protect Journalists dabalatee miidiyaalee addunyaa gugurdoof gareen mirga namooma hunda kan jechuun waan Itoophiyaa dubbatan. Waxabajji 29 barkum 2020 galgal keessa naannoo sa'aatii 3 oduun akkan jetti dhagaamte. The victim was a popular musician, an Oromo named Hacaaluu Hundeessaa. Itoophiyaan ilma Oromoo Hacaaluu Hundeessaa boonsaa alfatte nyaatti. Waxabajji 22 barkum 2020 jechuun wagga tokkoon dur weellisaaf qabsaa'aan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa OMN irra dhiyaate gaaffiif deebii tolchuuf beellamii qaba. Odeeffannoon Hacaaluu miidiyaa irra dhiyaachuuf jettuun jimaatti himamte OMN wiixata galgalan nu eega jennaan Oromoon obsa dhabuun namoota baay'eef guyyaan dheerate mul'aati. Wiixatilleen gaay Facebook live qofirra gaaffiif deebiin kun namoota 25 dhiyaataniin daawwata. Dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan Hacaaluulleen dhugaa seenaa fi Oromoo adu tokkodhaan hirdhisiin tokkollee ittiin dabalin immoo riikoordiin daawwattoota haaraan OMN irra galmaa'e. Intarviyuu Hacaaluu kanaan booda Oromoon guutuu addunyaa jiradduun gammade baay'ee yoo dhiicheessu. Gareen haasawii Hacaaluu Hundeessaa ittiin toliin keessuma kanneen qeeqinni Minilik irra dhiyeessee muufatan miidiyaa hawaasaa fi idilee irra yaa'uun bu'anii boochisuu eeggalan. Warri kun Hacaaluun akka ijjeefame fallabsoon waamichi bal'aa karaa feesbuukiitii fi yuutuubiitiin tamsaasan. Torbe tokkoon booda waxabajji 29 ilmi Oromoo qaalii rasaasaan magaalaa Finfinnee keessa wareegame. Ganam bariisa maatiif lammiilee reef qaalii kana gaggeessuuf ba'an dabalatee namooti 200 caalan jimlaan guutuu Oromiyaa irratti ijjeefaman. Guyyum kana hayyoonni Oromoo Jawaar Mahammadii fi Abbee Baqqalee Garbaa dabalatee kumaatamaan manidhaa guuraman. Waajjirri muummee OMN immoo saamame. Gaazexeessitooti miidicha hedduulleen hidhamuun kaan immoo biyya ba'uuf dirqaman. Kun cuftinuu kata'e gaafa waxabajji 29 guyyaa Oromoon jimlaan itti waraaname barbaraan dhiiga jiraatu. Hasabi guddaan gaafa Afrikaa harka ilmisa dhabu qofa son taane dhiibba mirga namooma jaarraa 21ffaa keessa ta'uuf yaadamna arguuf itti dirqame. Hadabaaf cubbuun yakkaaf garjabeenyi biyyi Itoophiyaa jedhamtu keessatti ildhiibee miil baasuun deemu eeggale. Waxabajji 29 guyyaa Hacaaluu Hundeessaa boonsaa. So many promise for me, nothing got delivered. We lost very bright soul.